Egaa firoota koo torban darbee akkuma yaadattani macaafa Zakkaariyaas raajichaa kan jedhuun kutaa 63ffaa barnoota keenya walii wajjiniin barachaa akka turre har'a Waaqayyo na gargaaree kutaa 64ffaa barnoota keenya macaafa Milkiyaas raajichaa kan jedhuun qabadhee gidduu keessanitti dhiyaadhee tanan jira. Waaqayyo yeroo keenya afeenuuf eebbisu kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra. Macaafa Milkiyaas raajichaa kana gaafa qo'annu macaafni Milkiyaas raajichaa kuni kan barreessaan macaafa kanaa Milkiyaas raajicha ta'uu isaa. Macaafni kun immoo kan inni barraa'e barri kakuu moofaan keessaa ba'uudhaaf waggaan 30 hafe. Kana jechuun yeroo itti bara callisuu dhiyaachaa ture sanatti naannoo waggaa 430 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Bara sana kan barraa'e macaafni kun. Kana jechuun xumuraa bara kakuu moofaa itti lixuudhaaf yeroo ka'utti barri kakuu haaraan bara kana keessa akka barraa'e seenaan hin dubbata. Egaa gaafa laallu kakuu haaraa fi kakuu moofaa gidduu garagarummaa waggaa 400tu jira. Waggaan 400 kuni yeroo itti barri kakuu moofaa lakkoofsisaa gad lakkaawwamaa ture. Waggaa 399 398 jedheeti hamma tokkotti yeroo gadi bu'essanii gooftaan hin dubbanne Waaqayyo hin dubbanne yeroo itti Waaqayyo dubbii dhaabedha. Namootni baay'een yaada mataa isaaniirraa fuudhanii kallattii garagaraatiin kun yaada Waaqayyooti macaafa Waaqayyo barreessaa jedhee nutti kenne jedhanii macaafa garagaraa barreessanii waggaa 400 sana keessatti. Barri yookaan waggaan 400 darbe sun bara kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduutti argamu bara callisuu jedhama yookaan bara dukkanaa jedhama. Bara dukkanaa yookaan bara callisuu kan jennu erga kakuu haaraan lafti isaa bari'ee 1 2 3 jedhee lakkaa'u eegale osoo hin taane gara barii kakuu haaraatti tun dhiyaatiin waggaan 400 kakuu moofaa keessatti hafee kakuu moofaa waggaa 400 irra gaafa ga'u barrasiin gad lakkaa'ame waggaa 400 hanga dhaloota Kiristoosiin booddee waggaa tokkotti yeroo itti Waaqayyo callise bara callisuu yookaan bara dukkanaa jedhama. Bara sana keessatti egaa namootni baay'een macaafa barreessaniiru isiniin jedheen jira. Macaafonni barraa'an bara sana keessatti macaafota hedduudha. Keessumaa akka macaafa qulqulluutti macaafa qulqulluudha jedhanii kan isaan macaafa qulqulluutti maxaanii macaafa qulqulluu cina kan isaan kaa'an kan isaan akka macaafa qulqulluutti galmeessuu yaalanii macaafota 15 eessatti argatte gaafa jettan immoo macaafni qulqulluun macaafa 66 macaafni qulqulluun macaafni 66 kuni kakuu haaraan 39 kakuu moofaan 27 macaafni kakuu haaraan 27 kakuu moofaan immoo 39 ta'ee jiru kuni gara amantaa kan biraatti yookaan gara warra buloota keenya ortodoksiitti gaafa ilaaltanii deebitanii macaafni ortodoksiin har'a itti amanaa jiru macaafa 81. Macaafni 81 kuni macaafa meeqa dabalate gaafa jennu macaafa 15 dabalate. Macaafni 15 kun bara callisuu keessa macaafa barraa'edha. Bara callisuu bara itti Waaqayyo dubbii dhaabe bara itti lafti garuu ifalaatti garuu dukkanoofte bara itti namni hundumtuu yaada mataa isaatiin geggeeffame bara itti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos inni Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti caafame suni dhalachuudhaaf achi as bahuudhaaf ka'uudhaaf ka'e sana keessa macaafota barraa'an jechuudha. Macaafni kun maqaa qaba. Maqaan isaa Awwaaldii jedhama. Macaafni 15 buloonni keenya warri ortodoksiitti dabalatanii macaafa 81 yookaan 81 jedhanii itti amananii isa macaafonni 15 sun macaafa Awwaaldii jedhama. Macaafni Awwaaldii kuni bara callisuu keessa waan barraa'eedhaaf macaafni kun macaafa qulqulluu jennee hin fudhannu yookaan fudhachuu hin dandeenyu. Amantaan Protestaantii yookaan Bible Associated Society fudhachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hin dabalamne macaafa qulqulluu keessatti hin maxxanfamne akka kitaaba yaadannoo wayiitti macaafa qulqulluu cinatti qabatamti adeemti macaafni 15 kun. Egaa sana keessa hin galu.
Asgara yaada kanatti yommuu deebinu macaafonni kuni macaafa 15 jenneerra. Macaafni kun macaafa awwaaldii jedhamu jenneerra. Bara dukkanaa keessa macaafa barraa'an, bara callisuu keessa, bara waaqayyo callisee keessatti macaafa barraa'anidha jenneerra. Haa ta'u garuu malee macaafni 66 irratti kan biraan amantaan dabalate maa inni gaafa jennu macaafa kaatolikiidha. Kaatolikiin macaafa 72ttidha kan isaan sagadan yookaan kan macaafa qulqulluu kan isaan jedhan. Kaatolikiin 72, Protestaantiin 66, Ortodoksiin 81. Walumaa galatti macaafni dabalataa macaafa 15 ta'uu kan kaatolikii wajjin wal qabatee achirraa ka'uudhaan giddu galeessatti immoo macaafni 66, 72 kana jechuun macaafni yoon dogoggoruu dhabaadhe macaafni 6 kaatolikiin dabalatanii jiru jechuudha. Macaafa 15 Ortodoksiin dabalatanii jiru jechuudha. Egaa sanas ta'e kanas macaafa qulqulluu keessatti yaadonni kun hin katabamne yookaan hin barroofne. Hin katabamnes macaafa qulqulluu keessatti hin barroofne. Macaafa qulqulluutti hin dabalamne jechuudha. Macaafa qulqulluutti hin dabalamne jechuudha. Okay. Macaafni Milkiyaas kun egaa kan barreesse Milkiyaas raajicha jenneerra. Barritti barreeffame immoo dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 430 jenneerra. Kan barreeffameef maaliif gaafa jennu namoota Yihuudaa boojuu booda biyyicha keessa jiraataniif barraa'e. Namoota Yihuudaa ta'anii Yihuudaa ta'anii biyya Yihuudaa keessa hambaafanii namoota jiraataniif bara boojuu booddee yookaan boojuu booddee dhaloota jiraataniif macaafni kun barraa'e jechuudha. Ergaan isaa immoo ergaan macaafa kana maali gaafa jennu Masiihiin akka dhufu adabuuf qofa utuu hin taane eebbisuuf mootummaa hin sochoones isaaniif dhaabuudhaaf akka jiru macaafa dubbatudha. Yesuus Kiristoos Masiihiin hin dhufa al-Masii kan jedhan sana jarri keenya Yesuus Kiristoos Masiihiin hin dhufa inni immoo firdii qofaaf utuu hin taane eebbisuudhaaf akkuma kana mootummaa bara baraa dhaabuudhaaf akka dhufu dubbatee jira jechuudha. Kitaaba macaafa Milkiyaas raajicha keessatti jechuudha. Milkiyaas raajicha keessatti dubbatee jira jechuudha. Macaafni kun kan inni barraa'e sababa kanaatiif jechuudha. Macaafni qulqulluun macaafni Milkiyaas raajichaa kan inni barraa'e sababa kanaati jechuudha. Inni gara biraanii macaafni Milkiyaas raajichaa kaayyoon barreeffama isaa kanatti haa ta'uyyuu malee macaafa kana gaafa laallu macaafa Milkiyaas raajichaa kana jechuudha. Maqaan Milkiyaas jedhu kun hiikni isaa my messenger jechuudha Ingiliffatti. Gara afaan Oromootti immoo gaafa hiiknu ergama koo jechuudha. Gara afaan Oromootti yommuu hiikamu ergama koo jechuutti kan inni hiikamu. Ergama koo jechuutti kan inni hiikamu. Milkiyaas raajota Israa'el bara kakuu moofaa keessaa ka'anii tajaajilan turan keessaa isa tokko akka ta'e beekamaadha. Raajiin kun bara tajaajilaatiinis ta'e toora macaafa kakuu moofaatiinis raajota kakuu moofaa keessaa isa xumuraati. Bara tajaajilaatiinis ta'e akkaataa tartiibeffamee macaafni qulqulluun kun taa'eenis yoo ilaallu macaafni kun macaafa raajota yookaan waliigala macaafa kakuu moofaa isa xumuraa akka ta'e beekamaadha. Maaliif gaafa kana jennu macaafni kun kan inni barraa'e xumura macaafa kakuu moofaa isa dhumaa irrattidha jechuudha. Xumura irratti waan ta'eedhaaf macaafni kun achi xumura irratti barraa'e. Tole egaa macaafa kana gaafa laallu bara Zakkaariyaas Haagee wajjiniin raajummaadhaan tajaajilaa turan sana keessa sabni Yihuudaa warri boojuudhaa galan gaggeessaa mootii isaanii Zarubaabeeliin naannoo bara 516 dhaloota Kiristoosiin duratti jechuudha. Ijaarsa mana qulqullummaa xumurani. Ijaarsa mana qulqullummaa naannoo bara 516 dhaloota Kiristoosiin duratti xumuranii sana booddee immoo maal godhan gaafa jennu naannoo bara 458 dhaloota Kiristoosiin duratti
Izraa'el lubichi fi akkuma kana Yihuudoonni hedduun ammas gara Yerusaalem dhufani. Gara Yerusaalem dhufani. Gara Yerusaalem dhufani. Okay. Gaafa gara Yerusaalem dhufani yeroo sana Yihuudoonni Izraa'el seera waaqeffannaa isa kan Waaqayyoo haaressee eegalsiisuuf akka inni dirqama isaa ba'edha. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 17 kaastanii gaafa laaltan. Akkuma kana seera Musee saba sanaaf dubbisee isaan yaadachiisuudhaan Izraa'el akka seerri Musee hojii irra oolu eegalu godheera. Seerri Musee inni akkasumatti yaadaaf laphee namaa keessa turellee akka inni hojiirra oolu kan taasise Izraa'el dubbisee fi dhaga'anii waan dhaga'an kanas gara hojiitti jijjiiranii akka isaan seera Musee kana hojiirra oolchan illee taasisee jira jechuudha Izraa'el. Waggaa 14 booda jechuunis naannoo bara 444 dhaloota Kiristoosiin duratti mootiin Faares haaraan inni Nehemiyaan dhugaatti dhiyeessaa fi ture. Inni Nehemiyaan dhugaatii dhiyeessaa fi ture. Akka Nehemiyaan dallaa magaala Yerusaalem deemee ijaaruuf isa erge. Nehemiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15. Nehemiyaanis bulchaa haaraa ta'ee mootummaadhaan muudamuudhaan hiyyeessotaaf bulchaa haaraa ta'ee muudamuudhaan hiyyeessotaaf gargaaraa turedha. Nehemiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2-13. Seerota sabni sun irraanfatanii turanis isaan yaadachiisu irraa kan ka'e akka seera sanaattis akka isaan jiraatan isaan hubannoo isaaniif kennaa tureera. Seerota kana keessaas gaa'elaan akka saba ormaa wajjin wal hin makne yookaan ormaa wajjiniin gaa'ela akka hin dhaabbanne, ormaa wajjiniin tokkummaa akka hin uumne seeradha waan ta'eedhaaf seera kana isaan yaadachiiseera. Nehemiyaa dhaqxanii boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irra dhaqxanii dubbifachuu dandeessu. Inni gara biraan inni lammaffaanii guyyaa sanbataa akka eeganidha. Guyyaa sanbataa akka eegan ture. Seerri kun isaan yaadachiisuudhaaf namni kun yookaan Nehemiyaan isaan yaadachiisuudhaaf seera kana hubachiiseera jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa Nehemiyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 31. Nehemiyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 31. Sadaffaadhaaf inni dhuma kennaawwan mana qulqullummaatiif kennamuu qaban hubachiiseera. Kennaawwan mana qulqullummaatiif kennamuu qaban gaafa jennu asraata yookaan kurnoo, kennaa jaalalaa, kennaa hangafaa, akkuma kana mabaa, bakka waan kennaa aarsaa isaan kana akka isaan kennuu jaallataniif akka isaan kennuudhaan eebbifamaniidhaaf irra deddeebi'ee gorsaa hubachiisaa tureera namni kun. Macaafa qulqulluu Nehemiyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 37-39 tti dubbifachuu dandeessu. Kana booda naannoo bara 433 dhaloota Kiristoosiin duratti Nehemiyaan hojii isaa xumuree mooticha Faaresiif dhugaatii dhiyeessuudhaaf gara Baabiloonitti deebi'e. Ijaarsa ijaaramuu qabu ijaaree xumureeti Nehemiyaan yoom bara 433 dhaloota Kiristoosiin duratti ijaaree erga xumuree booddee dhugaatii dhiyeessuudhaaf beekama waan ta'eedhaaf mootichaaf dhugaatii dhiyeessuudhaaf mootii Faaresitti deebi'e. Gara biyya kamitti? Biyya Baabiloonitti. Deemuu Nehemiyaa booda ammas Yihuudoonni cubbuutti kufani. Ilaalaa. Erga Nehemiyaan deemee booddee ammas Yihuudoonni maal ta'anii cubbuutti kufani. Gaafa isaan cubbuutti kufanii Nehemiyaan deebi'ee gara Yerusaalem yommuu dhufu Yihuudoonni fuudhaa fi heerumaan wal makanii seera guyyaa sanbataa cabsanii kurnaffaa fi kennaa mana qulqullummaatti galfamuu qabus kennuu diduudhaan xuraa'anii utuu isaan jiranii arge namni Waaqayyoo kun. Milkiyaas raajichi wanta isaan hojjetan kana hundumaa irratti raajii dubbateera. Aqxanii macaafa qulqulluu yoo ilaaltanii Milkiyaasuma boqonnaa 1 lakkoofsa 6-14, Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14-16, Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8-11 tattanii yoo ilaaltanii argachuu dandeessu.
Inni gara biraanii bara barreeffama macaafa kana gaafa laallu Milkiyaas macaafa raajii isaatii erga Nahimiyaan bara 433 dhaloota Kiristoosiin duratti hojii isaa xumuree gara Baabiloonitti deebi'een boodadha kan inni barate. Yeroon sun yeroo manni qulqullummaa deebi'ee ijaaramee xumurameeti dallaan Yerusaalemis karaa hundumaan duudee yommuu xumuramedha yookaan raawwatamedha. Yeroo